Yesuus namoota warra ofii qajeelummaatti jirra jedhanii of amanatanii warra kaan hundumaa tuffatanitti fakkeenya kana dubbate. Yesuustu ofii warra qajeelummaatti jirra jedhanii warra kaan hundumaa tuffatanitti fakkeenya kana dubbate. Jarreen lama kadhachuudhaaf mana qulqullummaatti ol galan nama lamatu. Isaan Fariisicha tokkoof namicha qaraxa fuudhu tokko ture. Fariisichi fuula isaa dura dhaabbatee garaa isaa keessatti, yaa Waaqayyoo, akka namoota warra kaanii, warra saamtu, jalloota, ejjitoota yookiis akka qaraxxoo kanaayyuu waan hin ta'inii fi sin galateeffadhaa jedhe. Kadhannaa irra jira. Torban keessaa guyyaa lama nan sooma. Waan an hundumaa keessaas 10 keessaa tokko nan baasaa jedhe. Inni qaraxa fuudhu sun garuu achi fagaatee dhaabatee ija isaarree gara Waaqaatti ol hin ilaalle. Qoma isaa rukutachaa, yaa Waaqayyo, ana nama cubbamaatti araarami hin jedha ture malee. Egaa Fariisicha namicha qaraxa fuudhu kana Waaqayyo duratti qajeelaa ta'ee gara mana isaatti akkuma deebi'e isinittan hima. Kan ol of qabu hundinuu gadiin deebifama. Kan gad of qabu immoo deebisee ol hin kaafama. Kun dubbii Waaqayyooti. Yaa Waaqayyo, ati guddaadha. Ati teessoo kee irra jirta. Nuyi lafarra jirra. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yaa Gooftaa, ganama hamma kanaatti nu waaqeffamaa olte, nu tajaajilaa olte. Amma immoo karaa sagalee kee gara keenya kottu. Natti dubbadhu. Abbaa kootti dubbadhu. Haadha kootti dubbadhu. Boleessa kootti dubbadhu. Boleettii kootti dubbadhu. Yeroo itti dubbattu yaa Waaqayyo, waan hundumaatu fayya. Deebi'ee haaraa. Sagalee nama fayyisu duwwaatu qaba. Ana nama dadhabaa kanattis gargaarami. Yeroo nun lafa kanatti qabnu hundinuu ulfinni isaa kan kee haa ta'u. Kan kee kan hin ta'in hin dubbatamin. Kan keef gurra keenya, kan keef laphee keenya, kan keef garaa keenya wal bira dabarsuun ni barbaadu. Inni hamaan sun maqaa Yesuusiin ammas yeroo kanaa kaasee kan hidhame haa ta'u. Yaa Waaqayyo, kadhata iddoo kanatti isa kadhannu nuuf dhaga'i. Hundinuu ulfina keef haa ta'u. Yesuus Kiristoos Gooftaa keenyaan ulfaadhaa dhoora. Waaqayyootti dhiyaachuu. Attamitti dhiyaannaa? Waaqayyoo isa hundumaa beeku duratti. Waaqayyo hundumaa beeka. Attamitti dhiyaannaa? Waaqayyo isaa wanti hundumtu fuula isaa duratti ifa mul'ataa saaqamaa ta'e duratti. Waaqayyo duraa wanti dhokatu hin jiru. Isa fuula isaa duratti wanti hundumtu ifaa ta'e, saaqamaa ta'e, mul'isuu ta'e, beekamaa ta'e duratti. Waaqayyo isaa wanti afaan namaa dubbatu miti. Waan afaan namaa jedhu miti. Isa garaa namaa beeku duratti attamitti dhiyaanna? Waaqayyo isaa wanti yaada garaa namaa itti hidhamee jiru beeku biratti. Wanta yaadi garaa namaa itti hidhamee jiru beeku duratti. Yookiis Waaqayyo isa hafuura namaa miijanu. Mootiiviisa jedhan. Waaqayyo isaa hafuura namaa isa namni dubbatu miti. Hafuura inni ittiin dubbatu beeku duratti attamitti dhiyaanna? Qajeelummaa keenya himachaa, wanta gaarii goone hundumaa dubbachaa, yookiin warra kaanii wajjin jireenya keenya ol bira qabnee nama ceephaa dhiyaachuu qabna? Attamitti dhiyaanna? Waa'ee Waaqayyootti duratti dhiyaachuuti. Waaqayyo isaa kottaa wal ilaallaa. Silas jedhaniiru lubi. Walii wajjin dhugaa baafna jedhu duratti dhugaa osatu beeka. Attamitti dhiyaanna? Kutaan keenya guyyaarraa kana nu barsiisa firoo tokko. Kana nu barsiisa. Fuula Waaqayyootti yeroo dhiyaannu attamitti dhiyaachuu akka qabnu nu barsiisa.
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoostu jireenya nama lamaa gabaabsee dubbadhee fixuun barbaada. Jireenya nama lamaa fakkeenyaan kaaseetu sagalee kana dubbata. Yeroo dubbifannu namatti tola waan ta'eef dubbisuun gaariidha macaafa qulqulluu. Akkas jedha tokkoffaa irratti kadhannaa Fariisichi kadhate mee olii wajjin ilaalla. Namichi inni Fariisicha jedhamee Yesuus kaase kuni attamitti kadhata ture? Yesuus akkas jedhe. Yesuus namoota warra ofii qajeelummaatti jirra jedhanii of amanatan warra kaan hundumaa tuffatan fakkeenya kana dubbatedha. Qajeelummaatti jirra jedhanii warra kaan immoo tuffatan. Ofiin akkas jireenyi keenya akkas an akkas jedhanii warra kaan immoo tuffatanitti Gooftaan sagalee kana dubbate jiru. Namichi kun akkam jedhee kadhataa? Yaa Waaqayyoo, akka namoota warra kaanii warra saamtu kadhannaadhaan warra saamtu warra ejjitootaa warra jallootaa waanan hin taaneef an jedha. Warra saamtu waanan hin taaneef warra bakkeetigaa warra ejjitoota warra jalloota waanan hin taaneef. Kana qofa miti. Obboleessa isaa mana qulqullummaa keessa wajjiniin sagadaaf dhiyaate kadhannaadhaaf dhiyaate walii wajjin dhiyaates hin ceephaa ture. Baay'ee na dhibe. Isa bakkeeyyuu miti. Akkuma qaraxxuu kanaayyuu isee mana bukkee dhaabattee sagadaa kadhachaa Waaqa waammachaa jirtu kanaayyuu waanan hin taaneef isayyuu maal jedha? Sin galateeffadhaa jedha. Galateeffata. Akka warra ejjitootaa saamtootaa waanan hin taaneef akka namitti hima dhaabattee jirti kunoo kadhachaa jirti kunoo akkuma isheeyyuu waanan hin taaneefan si galateeffadhaa jedha. Waa'ee isaa moo waa baay'ee kaasee haasaa. Ani akkasii torbanitti laman sooma 10 keessaa tokko nan baasa waldaa keessaa ga'een qaba warra kaan caalaan hojjedha waan jedhu fakkaata. Obboloota kun mana Waaqayyoo keessatti hafuura gaarii miti. Hafuura gaarii miti. Garaa gaarii miti. Warra kaan ceephaa warra kaan wajjin of bukkee qabaa jireenya namaa ceepha'uun gaarii miti. Waladheessuun gaarii miti. Walammeessuun gaarii miti. Kanaaf kaase Yesuus bareedaa miti. Lammaffaa mee kadhataa qaraxxichaa immoo waliin ilaallame lakkoobsa 13. Inni immoo achi fagaatee dhaabate. Achi fagaate. Ija isaaniiyyuu ol ilaaluun barbaanne. Qoma isaa morruun rukutata. Qoma isaa morruun rukutachaa yaa Waaqayyoo ana nama cubbamaa nama cubbamaa nama balleessaa qabu nama dogoggora qabu yaa Waaqayyoo anaan namaan ofiisa kan biraa wajjin ol biran qabu. Waa'ee isa kan isaa irratti xiyyeeffata. Waa'ee isa kan isaa irratti hojjeta. Waa'ee isa kan isaa dadhabbiisa isa kaasa.
waa'ee isaa kaasa. Buloota kun hafuura gaariidha, kun garaa gaariidha. Akkas jedhee ofii koof sagalee kana irratti kadhadheera. Isiniinis yoo barbaadan isiniin eebbisa. Waaqayyoo hafuura akkasii isiniif laatu. Mee warri barbaadan harka keessan kaasaa ammayyuu Waaqayyoo garaa akkasii siif laatu. Garaa dadhabbii isaa argu, irrina isaa argu, ofii isaa argu, of sakatta'u, cubbama akka ta'e beeku, yeroo hundumaa araar jedhu, kan isaa irratti kan xiyyeeffatu. Baay'ee isa cimsee dubbadhu beektu waan ta'eef keessumaa bara kana keessa namni baay'een miidiyaa irraa kaasaa yoo ilaaltanii waa'ee kan isaa miti, waa'ee namaatu baay'ee isa dhiba. Kan isaa irratti badaan xiyyeeffatu namni. Dadhabbii namaa arguutti, wal komantii gochuutti, wal ceepha'utti baay'isa. Namichi kun garuu ofii isaa irratti xiyyeeffate. Waa'ee isaa irratti xiyyeeffate. Arra ganama sagaleen nu dhufe kun egaa akka nuun of ilaalluudha. Akka tasaa ta'ee moo guyyaan isaa guyyaatti foon gooftaaf dhiiga gooftaatti dhiyaannuudha. Kun siif kan kenname foon Kiristoos. Siif kan dhangalee dhiiga Kiristoos dhiisuu cubbuutiif guyyaa jedhamu guyyaatti maaddii ulfinaatti dhiyaannu waan ta'eef ofii keenya ilaaluun gaariidha. Ofii keenya ilaaluun gaariidha. Garaa gaarii qaba ture innis. Kanaaf yeroo kadhataaf fuuldura Waaqayyootti dhiyaannu attamitti dhiyaachuu qabna. Egaa beekamaadha amma sanbati kun akka lakkoofsa biyya kanaatti sanbata sadhumaati. Barri 2015 warri kan biyya kanaa gargaaraman raawwataa jira. Fuuldura keenya yeroo qaamee keessa namooti baay'een kadhata hin qopheeffata, hin kadhata. Attamitti yeroo kadhataaf dhiyaannu dhiyaachuu qabna. Waan afuuran daddafee dubbadha. Tokkoffaa yeroo hundumaa yeroo kadhannaadhaaf dhiyaannu ofii keenya beeknee cubbama akka taane beeknee dhiyaachuu qabna. Ofiima keenya beeknee cubbama akka taane, yakkama akka taane. Maaliif Waaqayyo hundumaa beeka. Waaqayyo hundumaa arga. Waaqayyo hafuurri namaa afaan namaa haasa'u miti, garaa namaa beeka. Waan yaadi garaa namaa itti hidhamee jirus beeka Waaqayyo. Amma sanarra dhaabadhee lallabu miti. Yalibbeen amlaak እግዚአብሔር ልቤን ያውቃል. Beeka keessa koo. Hafuurattamiin akka haasa'us beeka Waaqayyo. በምን መንፈስ እንደምናደርግ እግዚአብሔር ያውቃል። ቤከ Waaqayyo. Ani sissobuu na danda'a, sobuu danda'a, gowwoomsuu dandeenya, singoyyomsuu danda'a, fakkeessuu dandeenya, fakkeessuu danda'a. Waaqayyo duratti garuu wanti hundumtuu nu mul'ata. Saaqamaa ifa beekamaa. Wanti Waaqayyoon dhoksanii ba'an hin jiru. Beektu waluma yaadachiif dabalee. Kanaaf yeroo kadhataa fuula Waaqayyootti dhiyaannu yeroo hundumaa of beeknee cubbama akka taane beeknee dhiyaachuu qabna. Wanta goone, wanta raawwanne sana beeknee dhiyaachuu qabna. Namni kun akkas jedhe. Isa lammaffaa sana hin jaalladhin. Ana nama cubbamaa. Ana nama cubbamaa. Ana. Faarfannaa 51 irraas. Faarfannaa 51 irraas. lakkoofsa 3 irraa Daawit akkas jedhe. 51 lakkoofsa 3. Anoo irra daddarba koo beeka. Cubbuun koos gaafa hundumaa ija koo dura jira. Ittaayenyaal. Beekan irra daddarba koo. Beennaam waan guyyaa guyyaatti goonu. Waan guyyaa guyyaatti hojjennu, waan guyyaa guyyaatti raawwannu. Teenyee kaanee ciifnee kaanee waan goonu beennaam.
Kanaaf Daawit isa kana dhoksuun barbaanne. An irra daddarbaa koo beeka. Natti himuun hin barbaachisu. Yeroo tokko tokko namoonni tokko tokko waldaa keessa taa'anii maal Waaqayyo hin mul'isuu ree? Maal Waaqayyo hin saaxiluu ree? Maal Waaqayyo Waaqa nama saaxilu miti. Waaqayyo jaljedheema Waaqa dubbii gadi kota'u miti. Yaabiin nagareenya aምላክ አይደለም. Of beekiyatu. Jalqaba yeroo fuula Waaqayyoo dhiyaan wanti nuun gochuu qabnu maa inni cubbama akka taane beeknee dhiyaachuu. Maari. Namaari. Namichi kun akkas godhe. Lammaffaa fuula Waaqayyootti yeroo dhiyaan wanti nu gargaaru garaa gaabbiidhaan guuteen dhiyaachuu. Garaa gaabbiidhaan guutee dhiyaachuu. Gaabbuu isaa maalitti argite yoo naan jettanii qoma isaa rurrukutatam. Baddii yaallu. Balleesseera. Raakaadheera. Dogoggoreera. Cubbamaa ta'eera. Gaabbuu. Wanta goone sanaaf niirri gaabbii nutti hin dhaga'amu taanaan balaadha. Niirri gaabbii. Achi fagaatee dhaabateedha. Misayyuu mitiire. Achi fagaatee dhaabatee. Achi fagaatee dhaabateetu qoma isaa rurrukataachaati. Namaari jedha. Faarfannaa 38 akka jedhu. Faarfannaa 38 lakkoofsa 18 gubbaarraa nan dubbisa. Macaafni qulqulluun akka jedhu. Ani yakka koo nan himadha. Cubbuu waan an hojjedheefis nan gaddaa'edha. Daawit akkas jedha. Yakka koo nan himadha. Himachuu duwwaa miti. Yaada keessan akkasiin haalattanii fedhe. Himachuu duwwaa miti. Waanuman cubbuu hojjedheef immoo maalan godha? Nan gadda. Ilaame. Wanti goone nun gaabbisiisu taanaan itti deebi'uun keenya nafu. Itti deebi'uu duwwaa miti. Itti deddeebi'uun keenya nafu. Ituma jennu dhanna nutti ta'a. Shaakala nutti ta'a. ምንም አይመስልንም. niirri gaabbii, niirri gaddaa nutti hin dhaga'amu taanaan itti deebina, itti deddeebina, itumedhee dhagna nutti ta'e bakka normaal ta'a. Wanta kun nutti fakkaatu. Jallin hammeen waan garaa ofii gochuun tuma faarfannuu yoo ta'u, tuma lallabnuu yoo ta'u, tuma raajnuu yoo ta'u, tuma mul'ata himnuu yoo ta'u, ituma mana Waaqayyoo keessa Waaqayyo goonu wanti kun nutti fakkaatu. Gaabbiin nutti hin dhaga'amu taanaan. Nani madda duwwaa miti. Baanan godhadhaa cubbuu waan an hojjedheef nan gaabba. Sadaffaa yeroo kadhataaf fuula Waaqayyootti dhiyaannu wanti gochuu qabnu himachuudha. Himachuudha. Attamitti gad of deebisanii. Gad of buusanii. Wanta goone sana, wanta raawwanne sana dhoksuu miti. Dhoksuu miti. Himaa. Ana akkasidha Waaqayyoon. Nama yoo dhissitanii Waaqayyoon hin dhoksiina. Dadhabbii keessan, dadhabbii keenya Waaqayyoon hin dhoksiina. Ana akkasi. Atoonni amma lallabuu kadhataa dur kadhanne tokko ni yaadadhe. Amma xinnoo gara abshaalummaatti dhufne natti fakkaata malee yeroo gara jalqabaa bara 87 kana keessa yeroo kadhannu anaan ija koon na rakkisaa. Kana irratti naa kadhadhaa inna walitti himna.
anaan harka koo na rakkisa nana ta'a jechuudha. Ija koo na rakkisa jechuun immoo yaa'inaa imirooti hawwii ijaa kajeellaa foonii fedha hamaa na rakkisa irratti olii kadhannaga ammallee akkatti olitti himanii iyyuu hin qaban. Bukeessan olitti iyyuu himadhaa jedhamu Waaqayyo duwwaatti miti silaa olitti himannee olii kadhannaa. Ammoo yoo olitti himanne gadi baanee waa'ee isaa haasofnaa innis akkas ta'ee kan isa rakkisaa jenna waan ta'eef nama nama rakkisa. Nama rakkisa. Himachuu ituun dhoksin. Namni kun maal godhe? Ana nama cubbamaa namaari. Cubbamaadhaan waanan itti qabu sin qabu, waanan itti fakkeessu sin qabu, sababan kaa'u sin qabu. Yeroo tokko tokko sababa keenya mini sababa abaluufan akkas ta'e. Warra lallaban, warra raajan, lubootat abaluut na gufachiise. Ija keessanii gara hangafa amantii keessanii isa ta'e gara Kiristoos Yesuus ilaalaa jedha malee gara namaa ilaalin jedhu. Sababa godhanna namoota. Erga baluutiin baay'ee keessan lixu. Daawit egaa maal godhee ana nama cubbamaa namaari jedhee himachumatti ka'e. Lakkoobsa 4:5 ani si yakkeeraa suma duwwaa yakkee wanta ija kee duratti hamaa ta'e hojjedheera. Qabaa laatan wanta ija Waaqayyoo duratti hamaa ta'e waan an hojjedhe. Ati dubbii ana irratti dubbattee hin qajeelaadha. Firdii faraddeenis qullaa ta'uun kee hin beekama. Kuni koo hakunoo ati koo isheen garaatti na baattee iyyuu cubbamtuu turte. Anis yakkuma ta'een dhaladhe. Waan ija kee duratti hamaa ta'een raawwadhe beektaati bakka wanti ija beektu. Dhoksaatti godhe wanta kana. Dhoksaatti godhe. Dhoksaatti godhe. Waaqayyoon akkas jedhe garuu amma garuu mul'anneef beekta bakka. Himachuu yeroo himan yeroo dubbatan furmaata arganna. Hiikama arganna. Mee afaan korra waa dhufee waa tokkoon isinii jedha harka keessan kaasaa. Ganama kanaa dhiigni Yesuus yaa hiiku. Dandabalammas ganama kanaa araarri Waaqayyoo yaa hiiku. Sagalee guddaadhaan jedhime yaa Waaqayyo hiikii na gadhiisi jedhime. Kan akka cubbuutti hiikamuu nama boqochiisu hin jiru jedhana. Hiikeesi na boqochiisu Waaqayyo. Keessumaa cubbuu dhokataarraa akka fayyu waan akka cubbuu dhokataa nama joorsu hin jiru. Yaan karaattaan. Kan akka cubbuu dhokataa. Cubbuu namni namarratti hin beekne. Nama joorsu gan nama deebisu. Nama fixu hin jiru. Namni namaan beeku. Buloonni namaan beekan. Achuma jira. Achumatti deddeebi'e. Himachuu isa dhumaa. Wanti nu gargaaru waan tarfaffaa yeroo fuula Waaqayyootti dhiyaannu. Wanticha dhaabuudhaaf immoo murteeffachaa dhiyaachuu ayyaana kadhachaa. Murteeffachaa. Akka inni ittiin deebineef. Akka keessan deddeebineef. Dhagna akkanatti hin taaneef. Ayyaana kadhachuu. Yeroo tokko tokko wanti anaan na rakkisu kan kun isinitti hima. Waldaa keessatti luba haa ta'uu, laba haa ta'uu, gaggeessitoota haa ta'uu, harta eenyuun yaa ta'uu, namoota tokko tokkoon inni amaluma isaatiin. Amaluma isheetiin. Akka waan dhiisamuu hin dandeenye tokkotti. Namni kan Kiristoos ta'e uumama haaraadha. Amala isaati, amala isheetii wanti jedhuun jiru. Waaqayyootti mannee dhiyaannaan Waaqayyootti adda nama baasuudhaaf danda'aadha. Duraa kutuudhaaf Waaqayyoo danda'aadha. Wanta beeknu sana, wanta nu gaabbisiise sana himachaa dhiisuudhaaf murteeffachaa dhiyaachuun gaariidha. Macaafa fakkeenyaa 28 wangeelata akkas jedha malee ana miti la. Macaafa fakkeenyaa 28 lakkoobsa 13 gubbaarraa
dubbii waaqayyo akkas jedha isa dubbiseen gara walitti qabutti fida 28:13 akkas jedha namni irra daddarba isaa dhokfatu hin hiiqu hin guddatu jireenya fuuraa isaattis hin hiiqu namni irra daddarba isaa himatu tokko kan dhiisu garuu araara argata wal keessa jira wantichi haleluuyaa namni irra daddarba isaa balleessaa isaa cubbuu isaa dhokfatu hin hiiqu waaqayyotu beeka waan ta'eef waaqayyotu arga waan ta'eef dibata hin dabalu ayyaana hin dabalu jireenya fuuraa isaan guddatu tajaajilli isaa achumee ta'a achuma qeessa olaanaa faatu gaaf tokko akkas jedhan harree kabeelaa jedhan harreen kabeelaa manuma biraa waa balleessiti fagaattee adeemtu yoo baay'atee baay'atee haadholiidhaaf jedhan isaanirraan dhaga'e haadholiidhaaf midhaan mana baaburaatti geessiti kanaachi achumaa waa balleessiti harree kabeelaa achumaa waa balleessa taa'e hin hiiqu hin galuuf waa'ee hafuuraa waa'ee waaqayyoo hin galuuf namni irra daddarba isaa dhokfatu hin hiiqu namni irra daddarba isaa himatu garuu haleluuyaa himachuun furamuudhaan an akkasi yeroo waan an godhu isa sirrii boo'ichaan isa ta'u akkaataa kamiin waaqayyoo duratti yeroon dhangalaafadhu nan furama irraa konkolaa natsaa hoኜ ነው የምነሳው hiikameen kaa bilisoomeen kaa baqanatti toleen kaa akka nama waan baay'ee argate wayi waaqayyo ganama kana si haa hiikuye ba'aa kamiyyuu sirraa haa kaasu sagassi qabe sana misii hin beekne isa akka Phaawulos foon dadhabaa isa gara du'aatti na geessu kan harkaa eenyuutu na baasa jettu sagaleen dhufe kun ganama kana si haa baasu yoo fedha keetee waaqayyo si baasa waaqayyo moo sahattuu sana miti cabsee lixu balbala dura dhaabadhee rukuta yoo naa bante waliin gala yoo ti didde nan darba akka sattuu sana miti waaqayyo banuu barbaada cubbuusaa kan himatu kan dhiisu garuu dhiisuufis murteeffachuu inni maal argata araara argata waaqayyo ganama araaraa nuu godhi meerka keessa lamaan bal'isaa waaqayyo araara jedhamee see takka warri araara barbaadan duwwaa dubbadhaan bayyume waaqayyo araara nuuf haa godhu kadhataa fuula waaqayyootti dhiyaannu yeroo hundumaa waan gochuu qabnu tokko cubbuu keenya beeku waan goone sanaaf gaabbu nutti dhaga'amu himachuu dhaabuuf immoo murteeffachaa ayyaana kadhachaa fuula waaqayyootti dhiyaachuu egaa ganama kana sagalee waaqayyoo naa dhufeera akka waldaattis nuu dhufeera warri jennu yeroo muraasaaf waa'ee dhuunfaa keenyaaf waa'ee mana keenyaaf waa'ee waldaa keenyaaf waa'ee saba keenyaaf waa'ee biyya keenyaaf cubbuu keenya himachaa akka nama qaraxicha sanaa yaa waaqayyo nu maari jechaa waaqayyo duratti akka dhiyaannu barbaada waa'ee dhuunfaa keenyaaf waa'ee mana keenyaaf tarii manni keenya reebamaa jira ta'a tarii waldaan keenya reebamaa jirti ta'a tarii biyyi keenya miidhamaa jira ta'a tarii sabi keenya miidhamaa jira ta'a sababa koof miidhamni kun akka hin baay'anneef miidhamni kun cabi kun boo'ichi irraan gadee kun haalli kun dukkanni kun akka nurra hin turreef
warri fedha keessan yeroo muraasa Waaqayyo duratti garaa keenya dhangalaafannu nu mijatu malee silaa itu addaan lafa dhoofne iyyuu natti tola. Cubbuun qaba kanaaf hin jedhu inni sobaadha. Cubbuun qabu kan jedhu ani hin balleessine kan jedhu waan hin goone kan jedhu inni sobaadha. Ergaa Yohaannis barri keenya maaliif ta'ee bara baarsaa dhalli namaa ituma deemu arjaa eekkamsa kee yoo nurraa kaafte maal ta'a harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra iji keenuu na millatu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa. Barri keenya maaliif ta'ee bara baarsaa maaliif ta'ee barri koo bara baarsaa ituma deemu arjaa Waaqayyo eekkamsa kee yoo nurraa kaafte maal ta'a. Mee barri keenya jenname barri keenya maaliif ta'ee bara baarsaa maaliif ta'ee yaa Waaqa ituma deemu arjaa leeka kee yoo nurraa kaafte maal ta'a harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra iji keenuu na millatu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa. Araara jedhame yeroo muraasa jira keenya araara Waaqayyo waamaa nu maariyaa jennu Waaqayyoon firoota koo laphee keenya rukutachaa araara jennu mana keenya yaadaa biyya keenya yaadaa saba keenya yaadaa goda keenya yaadaa gararraa keenya yaadaa laga keenya yaadaa dachaa keenya yaadaa lafaan dhuura keenya yaadaa haala amma biyyi keessa jirtu yaadaa